Oromoo mucaa kana waan jeegartanii dubrummaa qabdanii siin fuudha. Maaliif fi namatti himta? Anusuma nama lafa amma dubrummaa qabdu immoo qabdu. Dubrummaa kiyya laambaa kana gartaalaa bakka kana fakkaata akkam. Mee bakka kam? Wallahi Qaxi. bar dubrummaa tanaan akka malee fadhaan takkaatillee waan garree. Si gaafadhee bar. Ni qabdaa miti laata? Dubrummaa barbaaddaami. Mee kan qabdi laa mee isiin hanqamta kana geessi mee uudhaan isiin hanqamta kana geessi. Kana. Mee akkam mee? Lolaan qastu mul'ata gidduudhaan. Mee wallahi hin qaba dubrummaa qaxi. Mee kan qabdi agarsiisa kaamee. Fakkeenyaaf agarsiisa mee akkami? Kanaa kanaan qaba. Egaa jettee fi goya khalaas si fuudhu. Hattu na fuudhe. Maal akka uffatu duba? Engartoo dubrummaa qabaachuu kiyya hin qarre harmaa hin qabu. Dubrummaa kanaa kanaan qabala. Harmaa hin qabu. Hayi duba harmaa hin qabne dubrummaa takkan qabda. Kanaa kanaan qabala. Takkanaatiif diga takkana. Beekalee habibi. Naagalee jira. Mee irraa naaf yaamee baay'ee fana tura. Hayyee gaafne viidiyoo irra waraabdee mee akkamsii godhanitti hime. Ergaa tana sheer godhaa bishaanee biyaan naagaa. Sheer godhaa hordoftoota kan qaqqaali. Hayyee itti fufee. Erga bishaaniin viidiyoo qoosaa sandala idee namni marti dhugaadha. Ahammee boqqolloo keessatti maal dalagaa turte? Ahammee siif bishaaniin maal irra? Sana saanaan laftu dhagaa duuba kam taateeti? Keessuma nukuttan kun sheeridhaan. Duuba shamarran amma dura wal jala jantiniin amma maal keessa waliin jirtan laata? Shamarran duraan naa bilbiltuus naa bilbiluu dhiiftee. Akkasii wal ciniin tigaamee kiyya sarkatti duuba kam siin jaanoo maal siin jaan shamarran amma dura wal janaa turtanoo. Eda ati jaarsa namaati. Jaarsa nama. Hayi maali ammee nu haatuuf deemtaasa ati maali jaarsa namaatti miti? Kolkolaw maal jechuun? Sigalee. Maaltu naa gala? Kolkolaw maal jechuun? Sigalee. Amma naa galee jira. Bishaaneen eessa sibeeti duuba warreessaati siin? Bishaaniin ijoollee machaara. Hayyee ati yoo duuba? Ani ijoollee gubbaa qorichaati. Eessa wal beekan duuba akkamitti beekuu dandeessisin? Biyyattis wal hin beekne. Duuba suuraa sun eessaa fiddisiin dur waa akkatti hin bareeddooti hayi. Suuraan ishiin ammaa tana boqqolloo bira jirtu. Hayyee itti fufeeti. Suuraan gaafa uumaan seennu daangaa uumaan shiitti fa'i malee naaf bishaanii wal hin beekne. Hayyee gaamee siin amanaa dhaamsa maal qabdaaf duuba isiidhaafoo? Bishaanii gabbai naaf ammii wal hin beekne uummata kanarraa dhorki bakka. Ammee kan nyaati garuu maa bakka wayi waan tasa? Nama itti haasa'u dhabeetiin amma irraa fuudhee magachiisee si galee. Hayyee mee amma ammee hordoftoota keenya kanaaf maal dhaamte meemmati dhugaa kijibaa. Sanyifuu indaloon qoosaaf taphatti malee dhugaa miti adda baafadhaa wanta. Mee wallaahi wallaahi. Hawaas kaa wal beektanii sa'itii akhi barsuudhaa boqqolloo keessaa suniititu nama amansiisiifne. Wallaahi. Ishiin naaf isii wal hin beekne bakka. Egaa hordoftoota kabajamtoota kan qaqqaali suuraa boqqolloo keessaa sun gisee harkan. Mee jechinni jechuun nama ne fudhachiisa yoo nagatti naaf tura. Mana kana sun telefoonoo ishee laayik koppiliin gurra dagatinaatti nagatti naaf tura. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota kan qaqqaali mee aanaa fi bishaanii fi aammee faana tura. Egaa yaa bishaanii teenya mee aammeen kun gaalolu jiramee suuraa isaa gaafa turaatii fi inni boqqolloo keessa wajji qata sun fidiitu nu agarsiisime. Fidii siin jennee jirraa fidii nu agarsiisa. Ammeenis tanaa boqqolloonis tanaa. Aammee akkasii qababdee bar ni beektamoo hin beektu? Kolkolaw maal jechuun? Booska biyyatti wal beektanii maa safaattaa miti? Biyyattis wal hin beekne. Sayaa fi aammee maan hun taphatta suuraa tana eessaa fidde mucayyoon wayi. Suuraan ishiin ammaa tana boqqolloo bira jirtu. Isumaatu wal bira fide jechuu baattu gaa. Eessa kaayii dubbate suuraa tana? Suuraan gaafa uumaan seennu daangaa uumaan shiitti fa'i malee naaf bishaanii wal hin beekne. Hayyee mee yaa bishaanii teenya gaa innis hin beekne jaamee maal jettan? Inni ammallee na beekuu hin dandeenye sheer godhaatii biraan naagaadha. Milikkataafuu gaafa. Milikkataafuu bakkuma boqqolloo isin yaa beekeetiin jira gaa'e. Yaa Oromoo wallaahi yaa obboleessa kee. Umaa beekeetiin jira isin kakatinati waan akka bakka boqqollootti hojii kaatana nu beekeetiin jira. Wallaahi dhiifama naa godhi rabbeeti yaa Oromoo isin maaluma taatan oggona. Siif moo isaaf taanaan dhiisi dhiifama wata kaa'uun godhuu fi inni kasuuraa boqqolloo kaasa hojii kaatana akkamitti akkasitti illee sun kakata. Isin maaluma taatan oggona. Marree. Namni isin kofalchiisuu deemu cal jettanii firraan kofaltanii. Waanatti nan bifna kaa muudii baana sun irra qabattanii.
والله وبالله ربي نجي أماتي خيّن نقلشنا نعمي تكا إجتو أركين بيا سبيت هاي كلمة تلتي متدوبة والله نرتيني ساركي والله نرتيني سبيخ وانا ندندم نخا وانا مركبة دسونا ركبتني مودي دوبا إساي سوراسا فيديو dhugaa dubbachuudhaaf suuraa san immoo isaa fiddee warri naan jettanii kunootii suuraan viidiyoo isaa jalaan arkee editing godhe maal suurasa adit goote anuma adit na goote gaman waan tiyyaas immoo boqqolloo keessaa taniin jootaniin tiyyaaf tasaa wal bira fideessi kunoo tiyyaas tanaa sumakka ati yoo teetana suura gaafa duraanii yoo son horii eegu jiru taniin keen tasaa takka gurraachi takka wajjin fuudhee wal cinatti edit godhe malee titichu mashaayikh isa bu'eena goote ayyaa amma xiyya gaati dhiifama mana godhe yaa wasittiin jarjare Kolkola maal jechuudha? maal yaa ta'uu dhiifama naan gootu humaatii miti yaa naga uwwamsitanii Oromooti ya ni jirra maal hajamte irroo please ibliisi waan amma jettite fiirri deebi Oromooti ya please video takkitti tana ahaa eddaa ibliisi jenne sheer naa godhaa sheer godhaa fi hordoftoota kan akka qaadii hayyaa itti fufi share naa godhachaa ululleen hedduunatti ulfaatee jira humaa sitti ulfaatiin hidhiis tana taanaan dilee xiqqashoodha amma mana si gargaaramee gabaabdumatti takkittuma tana na gargaaraadha si gargaara waan feetee hojii dafii dibbadhume jaalallee kiyya kana jalaa badee saniin harkadhee hayyee akkam akkam jirti dubbate amma irra gammachuu qaba baga gammadde haa gammachuun tee gammachuu teenya duba viidiyoo tana amma kam sii goona mee nutti hima share godhaa isuma kana bira qofaan naagiyaadha hayyee gaa sheer godhaa bee hayyee jaalalleen kee ammee moofaanii adda baafattee jirta ammee Oroo family videoon teena dhaqqabdee jirti dhaqqabdee jirti duba madhaamsa maal dhaamtaaf mee yaa ammee kiyya yaa jaalallee kiyya kajoollummaadha no ani dogongoraanin gaabbaan dogongorallee qabu ana osoo hin ta'in warra suuraa biyyarraa natti ergeessanii akkatti ganaa baase haayee bar'anuu wallaaleetiin jira hayyee dogongoraanin ammee fi maammee ammaa waddaan naan baane duba amma dibaamee kanaaf maal dhaamtamee madhaamsa dogongoraanin ammee qabadhee jira sababa saniiti duba eegee isa harkatte akkam jettaan amma maammeedhaan har'a ergaan si harkadhe alhamdulillah eegalanii rabbii arsii fi shawaa isaa hin fuudhuu deema jaa kunoo ammeen arsii fi shawaa keessaa hin fuudhaa jechuu takka dhageetiin duba akkam taatee bishaan eeteen ayii hinaaffaadhaan haaraan morma qullaa biyyaa sii bee duba amma eessa jirtaati kunoo biyyaa beetiin biyya namaa keessa jira si barbaada duba amma maal jechuu barbaadda wanni nan jechuu barbaadu hayyee wanni jechuu barbaaddu maali suuraan ganna tuqiidhaatun suuraa seenaa guddoo qabdu hayyee mee suuraan ganna tuqiidhaatun ni jirti kanaafuu ganna tuqiiti jaarrallee fideetiin jira dhaabbi suuraateetiin laala ganna tuqiiti fideetiin biyya Allah suma wayi suma jaalallee kiyya qajeelummaa suma harkattee hayyee gaafirraa nageetti eegaa hojjettoota fi kabajamtoota kan xiqqaani mee irraa naaf imaammeedhaa fi bishaanii faana tura waan ajaa'ibaa kan qadhuma fiidiyoo tanaa daawwadhaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته روبوتي غلطوما ها يا روبوتي غلطوما الو ما يتبدا بالخوان بلا يتزيد هذا وقال ما غلطوما بشان hayyega bishaan jaalalleen tiyya beektee jirti jagaama mee khaduraas ni moofana ganna tuqiiti jaarrallee fideetiin jira ammallee ammee fi maammeen addanaan baane dhaabbu suuraateetiin laala ganna tuqiiti hayyaa halaan salaati akka yaadutti khaduraas sun fakkaata moo kana sun fakkaata no summa jaalallee kiyya qajeelummaa sum akbar akkasii wajjiniintee addabuu diddeebar bada maal jaarraa alla kalibee allahu akbar bada atillee beekteere amma akkami beektee isii tanamu isiin si beekte gaayi بشان تينا بيتي يرتي bada dubbiin toltaka allahu akbar sii duba amma baanasoo kana kasii barbaadan ايه انا ما عمي خدي allahu bada maal jaarraa duba duran isiin ammeedhaa maaf jetti دوانا انا في عمي ابا جلالا دا والله كمنا بيتي ورمو duba maal isin jette isiin ايه سمو جتو سيني bada maal jettee reetelle allahu akbar akkasii walii yaadabbe
أنا والله بشانتي أنا بدأ بوت ما جتار ريسان كنا خسر راولا no. ما جتار بدأ الله وهي هنا دقت يبغى سورة بقول له خسرت الجفان عند ميسي الحمد لله ما هذا الشيء خاسر بام مدرو بقول له خسرت توجه لك فتشات تنسون ميسي يا الكيسة سنوس البلد تقول ما ينتسيت وما بشانتي سيمايا سيماني وناني تاني وناني شربك أنا ميا تدري الله أكبر بدأ بشاني ما جتار الله بقى ربي والنقرسيسي إيه قالوا دكتور خيّك قالي بقالي ما أنا فولو شير لايك وبرين كنا أقولون دكتور ناتي هنكا بارتي براتي ورد الجانو نجت